Uummanni keenya gaafa baha Afrikaa keessafuu qonna Jibuutii kun naannoo Jibuutii jiran kun gahama rakkoo keessa jira. Ji'a tokko yoo xiqqaate ji'a tokko gama raafaatiin nama raafuu eegalan darbaniin beekanii. Humni bilisummaa Oromoo Waboon zoonii Kibbaa fi Lixa Oromiyaa Ona Abbayyaa fi Horroo keessatti tarkaanfii laalessaa loltoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Oromiyaa bakkoota garaagaraa hedduutti humnoonni mootummaa dargaggoota humnaan qabaniin gara dirree waraanaatti geessaa jiraachuu jiraattonni himan. Haal kanaan Harargee Bahaa Aanaa Dadarittii fi Lixa Shaggar Malkaa Noonnoo Gafarsaatti dargaggoonni hedduun ukkaamsamaniiru. Godina Lixa Shaggar Aanaa Abunaa Gindabarat keessatti humnoonni mootummaa maqaa sakatta'iinsaan qabeenya uummataa irratti saamicha guddaa raawwataa jiraachuu jiraattonni himatan. Jiraattonni godina Baalee fi Shaggar magaalaa Furii keessatti sassaabbii maallaqaa seeran alaa fi miidhaa diinagdee humnoota mootummaan irratti geessifamaa jiruuf himannaa dhiyeessan. Baqattoonni Oromoo Jibuutii keessatti rakkoo hamaa keessa jiraachuu himatan. Kanarraa ka'uunis deeggarsa hatattamaa gaafataniiru. Bal'inaan kan isin biraan geenyu ta'a. Harri hagayya 2026 akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya, kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Oduu guyyaa har'aaf jennee walitti qindeeffannee isiniif dhiyeessina. Hanga xumura oduu keenyaatti waliin turaan affeerraa keenya. Humni bilisummaa Oromoo Waboon zoonii Kibbaa fi Lixa Oromiyaa Ona Abbayyaa fi Horroo keessatti tarkaanfii laalessaa loltoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Akka odeeffannoo maddeen irraa argametti abdiin saba Oromoo Waboon zoonii Kibbaa Oromiyaa tarkaanfii barsiisaa ta'e loltoota mootummaa irratti fudhateen du'a fi madoon adabeera. Tarkaanfiin kun godina Gujii Lixaa Aanaa Abbayyaa ganda Dhoqqaccaa keessatti hagayya 5 2026 kan fudhatame yoo ta'u, loltoonni mootummaa hedduun battalatti du'uu fi madoo ciccimaan rukutamuu isaanii eeruun qeerroo bilisummaa Oromoo qaqqabe ni addeessa. Dabalataan loltoonni lama immoo fayyaa isaaniitti qabamuun harka waboo jiraachuu fi mirgi boojamaa eegamee fi kunuunsi barbaachisu taasifamuun barnoonni haaromsa sammuu kennamaafii jiraachuun hoogganni waboo zoonii Kibba Oromiyaa ibsaniiru. Gama meeshaalee waraanaan qawwee keemmii 3 hidhannoo guutuu waliin ragaawwan adda addaa dabalatee dugda loltoota impaayera Itoophiyaa irraa hiikamuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasifameera. Haala wal fakkaatuun waboon zoonii Lixa Oromiyaa Aanaa Horroo keessatti injifannoo argachuu ibse. Akka gabaasni waboo zoonichaa irraa bahe addeessutti irree fi gaachanni saba Oromoo waboon godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Horroo ganda Burqituu Oborraa keessatti hagayya 4 2026 tarkaanfii laalessaa loltoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo argateera. Tarkaanfii kana keessatti loltoonni PP hedduun battalatti kan du'an yommuu ta'u, gariin isaanii immoo madoo sasalphaa fi ulfaataan rukutamuu odeessi jiraattonni qeerroo bilisummaa Oromoof kennan ni mirkaneessa. Akkasumas loltoonni lama fayyaa isaaniitti qabamuun harka waboo jiraachuu fi mirgi boojamaa eegamee fi tajaajilli barbaachisu taasifamaa fi jiraachuu hoogganni waboo zoonii Lixa Oromiyaa ibsaniiru. Gama meeshaalee waraanaan PKM yookiin bireenii tokko yoroorroo hedduu waliin qawwee KM 8 hidhannoo guutuu waliin reediyoo qunnamtii tokkoo fi dookimantiiwwan iccitii keessoo waraana mootummaa saaxilu garaagaraa dabalatee dugda loltoota PP irraa booji'amuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof ooleera. Hooggantoonnii fi qondaalonni waboo zoonii Kibbaa fi Lixa Oromiyaa akka jedhanitti hanga bilisummaan uummata Oromoo fi walabummaan Oromiyaa dhugoomutti tarkaanfiin humnoota mootummaa irratti fudhatamu cimee kan itti fufu ta'uu irra deebiin ibsaniiru. Naannolee akka Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Horroottii fi Gujii Lixaa Abbayyaa keessatti jiraattonni humnoota mootummaan hiraarfamaa turanii fi jiran injifannoolee argaman kanneen gammachuudhaan simatanii hanga qabsoon bilisummaa Oromoo galma isaa gahutti waboo cinaa akka dhaabbatan waamicha isaanii dabarsaniiru. Oromiyaa bakkoota garaagaraa hedduutti humnoonni mootummaa dargaggoota humnaan qabanii gara dirree waraanaatti geessaa jiraachuu jiraattonni himan. Haal kanaan Harargee Bahaa Aanaa Dadarittii fi Lixa Shaggar Malkaa Noonnoo Gafarsaatti dargaggoonni hedduun ukkaamsamaniiru.
Godina Harargee Bahaa Aanaa Dadar Araddaa Waaccuu Limmaay magaalaa Quufaan Zik keessatti humnoonni mootummaa dirqamaan dargaggoota qabanii maatii boosisanii gara leenjii waraanaatti geessaa jiru. Jiraattonni Araddaa Waaccuu Limmaay akka himanitti humnoonni mootummaa yeroo dheeraaf dargaggoota dirqamaan qabanii gara leenjii waraanaatti geessaa jiraachuu fi yeroo ammaa immoo daran hammaachuu ibsu. Akka odeeffannoo jiraattota irraa argametti gochi fokkisaan kun maatii hedduu keessatti yaaddoo fi gadda guddaa uumee kan jiru yoo ta'u, maatiin dargaggoota qabamanii ijoolleen isaanii fedhii isaanii malee gara leenjii waraanaatti geeffamaa jiru jechuun balaaleffataniiru. Kun immoo sodaa loltoota mootummaan qabamuu irraa kan ka'e namoonni hedduun hojii isaanii dhaabanii manatti of dhoksuu filachuu fi kanneen biroo immoo qe'ee isaanii dhiisanii gara bosonaatti baqachuun nageenya isaanii tikfachuuf yaalaa jiraachuu isaanii himameera. Haalli kun jireenya hawaasummaa fi diinagdee naannichaa irratti dhiibbaa geessisaa jiraachuu jiraattonni yaada fi yaaddoo isaanii qeerroo bilisummaa Oromoof himaniiru. Namoonni naannichaa akka ibsanitti gabaa fi sochiin hawaasaa bakka tokko tokkotti hir'achuu danda'eera. Hojiin guyyaa guyyaan hojjetamu, daldalli xixiqqaanii fi sochiin qonnaa illee sodaa nageenyaa irraa kan ka'e gufachuu danda'uu irra deebiin ibsaniiru. Haala wal fakkaatuun jiraattonni magaalota Shaggar bakka hedduu keessattis humnoonni mootummaa dargaggoota dirqamaan qabanii gara leenjii waraanaatti geessaa jiraachuu fi haalli nageenyaa halkanii guyyaa dargaggootaaf sodaachisaa ta'uun himame. Keessumaa galgala keessaa naannawa sa'aatii 12 booda dargaggoota dabalatee namni kamiyyuu daandii irratti argamnaan waraanaaf ni ta'a jechuun dirqamaan kan oofaa jiran ta'uu ibsuun namoonni isaan waliin gara waraanaa hin deemu jedhee dide immoo maqaa ati miseensa garee hidhateeti jedhuun shakkii qofaan bakka buuteen isaanii wallaalamuu himaniiru. Kanarraa ka'uunis yaaddoo fi sodaa guddaa keessa jiraachuu ibsu. Akka maddoonni odeeffannoo mul'isanitti hagayya 4 2026 galgala dargaggoonni godina irraa dhufan jechuun ibsaman keessaa namoonni lakkoofsaan 18 ta'an naannoo malkaa noonnoo Gafarsaa keessatti walitti qabamanii bakka hin beekamnetti geeffamaniiru. Dargaggoonni kun yeroo qabamanitti lama lamaan harka wal qabsiifamanii oofamaa turan jechuun kan himan jiraattonni namoota qabaman keessaa hedduun umuriin isaanii xixiqqaa ta'uu fi maatiin isaanii yeroo ammaa isaan dhabuu irraa kan ka'e yaaddoo guddaa keessa jiraachuu qeerroo bilisummaa Oromoof himaniiru. Godina Lixa Shaggar Aanaa Abunaa Gindabarat keessatti humnoonni mootummaa maqaa sakatta'iinsaan qabeenya uummataa irratti saamicha guddaa raawwataa jiraachuu jiraattonni himatan. Jiraattonni godina Lixa Shaggar Aanaa Abunaa Gindabarat ganda Garbii Goolee keessatti argaman akka himanitti humnoonni mootummaa maqaa sakatta'iinsaa jedhuun naannicha keessa bobba'an qabeenya horsiisee bultootaa qotiyyoo qonnaa dabalatee beelladoota hedduu fudhachuun ooffachaa jiru. Akka odeeffannoo jiraattota irraa argametti saamichi kun waqtii gannaa yeroo hojiin oomishaa itti gaggeeffamu kanatti raawwatamu isaatiin maatiin hedduun hojii qonnaa isaanii raawwachuu dadhabaniiru. Kanarraa ka'uunis rakkoo guddaa keessa seenuu isaanii kan ibsan jiraattonni ganda Garbii Goolee qotiyyoo fi loon irraa fudhatamuun oomisha isaanii irratti dhiibbaa hamaa geessisa jechuun yaaddoo isaanii dubbatu. Akka himannoo jiraattotaatti namoota qabeenyi isaanii irraa fudhatame keessa Caaltuu Dabal loon 3, Fufaa Daaksisaa qotiyyoo 1, Tasfaayee Gaddafaa qotiyyoo 1, Wagahee Taaddasaa qotiyyoo tokkoon fi Misgaanaa Lammeessaa qotiyyoon tokko loltoota mootummaan jalaa fudhatameera. Jiraattonni tokko tokko akka jedhanitti gochi fokkisaan akkasii jireenya isaanii fi oomisha qonnaa isaanii irratti dhiibbaa cimaa geessisuun jireenya maatii isaanii gara fuulduraa irratti illee sodaa cimaa akka qabanidha. Qonnaan bultoonni harka qalleeyyii ta'an hedduun qotiyyoo dhabuun qonna waqtii isaa keessatti xumuruuf rakkisaa ta'uu ibsanii kunis nageenya wabii nyaataa maatii isaanii irratti dhiibbaa geessisaa jiraachuu yaaddoo isaanii dubbatu. Haa ta'u malee hanga yeroo gabaasni kun qophaa'etti rakkoo humnoonni mootummaa uummata nagaa irratti geessisaa jiru kanaaf mootummaas ta'ee qaamni dhimmi ilaallatu kamuu kan dubbate akka hin jirre miidhamtoonni sagalee nuuf ta'a jechuun qeerroo bilisummaa Oromootti himaniiru. Jiraattonni godina Baalee fi Shaggar magaalaa Furii keessatti sassaabbii maallaqaa seeraan alaa fi miidhaa diinagdee humnoota mootummaan irratti geessifamaa jiruuf himannaa dhiyeessan. Jiraattonni naannolee Oromiyaa garaagaraa keessatti daldaltoonni xixiqqoo fi hojii geejjibaa irratti bobba'an qaamoleen mootummaa sassaabbii maallaqaa fi saamicha seeraan alaa raawwachaa jira jechuun sagalee isaanii dhageessisaa jiru. Akka jiraattonni magaalaa Roobee godina Baalee keessatti dubbatanitti namoonni gabaa irratti daldalan maqaa gibiraatiin maallaqaa
xaafii oomisha isaanii irraa dirqamaan akka kennan taasifamaa jira. Akka himannaa isaanii keessatti ibsanitti namoota shaqaxa xixiqqoo akka qullubbii gabayaaf fidan irraa kiiloo 5 fi isaa ol akka irraa fuudhamu, akkasumas konkolaattota dhuunfaa irraa qarshii 4,000 hanga 8,000, gaarii fardaa irraa immoo qarshii 2,000 hanga 4,000 walitti qabamaa jira jedhu. Haalli kun immoo tajaajila uummataa irratti dhiibbaa guddaa geessisaa waan jiruuf saamichi daangaa hin qabne akka nurraa dhaabbatu jechuun sagalee isaanii qeerroo bilisummaa Oromoo qaqqabsiisaniiru. Haala wal fakkaatuun jiraattonni Shaggar magaalaa Furii keessattis rakkoon saamichaa isaaniitti hammaachuu ibsan. Akka jedhanitti qaamoleen mootummaa kutaa magaalaa fi aanaa waliin ta'uun kaffaltii seeraan hin murtoofne akka uummanni kaffalan dirqisiisaa jiru. Konkolaachistoonni taaksii naannichaa akka himanitti taappeellaa fi hayyama hojii karaa seera qabeessaatiin argatanii taarifa seeraa hordofanii hojii hojjechaa akkasumas gibira mootummaa kaffalaa turan. Haa ta'u malee amma maqaa galii magaalaa jedhuun kaffaltii seeraan hin ibsamneef karaa cufuun dirqamaan maallaqa humnaa ol ta'e walitti qabaa jiru jechuun himatu. Jiraattonni tokko tokko ammoo tarkaanfiin kun dargaggoota Oromoo hojii dhuunfaa irratti hirkatanii jiraatan irratti dhiibbaa diinagdee cimaa geessisaa jira jechuun ibsu. Akka isaan himanitti waldaalee hojii uumuun kanneen of jiraachisaa turan irratti dhiibbaa uumuu qofa osoo hin taane namoonni gaaffii mirgaa kaasan haala yerooti jechuun akka hidhaman yookiin akka tarkaanfiin biraa irratti fudhatamu himatu. Baqattoonni Oromoo Jibuutii keessatti rakkoo hamaa keessa jiraachuu himatan. Kanarraa ka'uunis deeggarsa hatattamaa gaafataniiru. Uummanni keenya gaafa baha Afrikaa keessafuu qonna Jibuutii kun naannoo Jibuutii jedhamu akka hamaa rakkoo keessa jira. Ji'a tokko yoo xiqqaate ji'a tokko gama raafaatiin nama raafuu eegalan darbaniin beekan. Namni keessaa du'e amma ilaan nama 7 ga'ee jira jechuu jira. Warichi keessatti hidhaa jiru. Mana hidhaa bakka isin jiru keessatti nama 900 argama jechuu jira. Yoo xiqqaate yaniin masalan mana 11 guutuu jechuu jirani. Baqattoonni Oromoo biyya Jibuutii keessatti argaman mootummaa dhaabbilee mirga namoomaa fi hawaasa addunyaatti iyyannoo isaanii dhiyeessaa jiru. Akka isaan jedhanitti haalli jireenyaa isaanii yeroo ammaa yaaddessaa ta'ee namoonni hedduun hidhaa keessatti rakkoo cimaa keessa jiraachuu himatu. Akka odeeffannoo baqattoonni kunneen qoodanitti namoonni hedduun mootummaa Jibuutiin hidhamanii mana hidhaa keessatti dararamaa jiraachuu ibsu. Kana malees himannaa isaanii keessatti namoonni 7 ol mana hidhaa keessatti lubbuun isaanii darbuu himaniiru. Baqattoonni kunneen dhimma isaanii embaasii Itoophiyaa Jibuutii keessatti argamutti dhiyeessuu isaanii ibsanii garuu rakkoo namoota waraqaa jireenyaa seera qabeessa qaban qofatu nu ilaallata nuun jedhan jechuun deeggarsa barbaadan akka hin arganne dubbatu. Kana irratti hundaa'uun baqattoonni Oromoo Jibuutii keessa jiran uummata Oromoo dhaabbilee mirga namoomaa fi hawaasa idil addunyaa irraa sagaleen isaanii akka dhaga'amuu fi haala isaanii irratti xiyyeeffannaan akka kennamu jechuun waamicha dhiyeessaniiru. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanumaa waan nu dhaggeeffattaniif guddoo galatoomaa jechaa hanga qophii birootiin walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.